waa xinnoo ishii daqiiqaa 5 tokkoof waa tokko tokko jechuu hin danda'u. Sanaan booda isin keessaayis yoo yaada qabaattan waan irratti dabaluu dandeessan dubartoonni jijjiirtu kunoo ijoolleen miidhagduuwwan kunoo waan isin irratti isin dhagahamu irreessa ilaalchisee jechuun darbeessu. Qeerroon achi darree galtanii dhaabbattan naa jiraadha. Qoobsaniitti hin jiraadha. Egereen keessan ifaadha. Jiraadha ammayyu. Baay'een gammadannaa akkasitti dardaran kana kuftanii dhaabbattanii argattan hin jiraadha. Abdiin keenya sanidha. Akkuma nan jedhe dhugumsi biyya jira nuti fedhiisaa qabnaaf amma dandeenye isin fuuldura dhaabbannee yaadudha malee wanti irreessaa gadi fageenya waan baay'ee garuu amma dandeenye fedhii qabnurraa waa tokko tokko isinitti beeksisuu barbaanna nu dhaggeeffadhaa qalbiidhaan. Galata guddaa qabdu gammachuu akkasumas Oromoonni Oromummaa keessaniin waa'een keessan isin malaree waa'een saba keessanii itti dhaga'amee irraa beekumsa isaa gadi fageenyaan qabaachuu baanu illee mararsiifannaan keenya ta'uu isaa hubannee dhufuu keenyaaf galata guddaa qabdu maqaa ayyaana irreessaatiin hunduma keenya nu ga'e. Yoon kana jedhee jalqabu akka hawwii keenyaatii fi akka akeekina keenyaa irreessa baranaa kana haala adda ta'e tokkoon kabajnannaa yaadni turre. Haalli adda ta'e maali? Irreessa akkuma gaariitti kabajaa turre, akkuma gaariitti yerootti guddinatti argamaa ture, yerootti beekumsa ittiin horachaa turre. Kanarratti hayyuu kan ta'anii fi argaa dhageettiidhaan keessa jiraatanii hambaan keenya kan turan hayyuun keenya irratti afeerree hundumti keenya waliin gammannee irratti gammannee yaadni turre. Egaa akka namaa duwwaatu hin ta'in akka fedha waaqatu ta'a. Bara kanatti milkoofne baratti aanutti akka kanaan milkoofnu abdii qaba. Kanaaf iyyuu warra kana irratti gadi fageenyaan haala gaheessa ta'e tokko nu dhiyeessu kan jennee abdannee yaadnee turre hayyuu Oromoo qopheeffannee turre sanatti nuun taane kanaaf hamuma dandeenye nu hamma warri irra jirru wannuma beeknu wal yaadachiisna jechuudha afanii wanna kana jechuudha malee isin sirra beekes fagoo wanna kana jedhee miti hundi keenya wal cina beekna waan kana irratti hamba ta'e tokko kopheen kun akka kanatti wal geenyee kan ibsan. Iddoo kana jedhee booddee irreessi maali wanna itti tokko tuttuquu barbaada. Irreessi maali? Irreessa eenyu irreeffata? Irreessa maaliif irreeffannaa? Kan jedhu tokkoon hammuma hubannoo kootii akkasiin hubattanii jechuu barbaada. Irreessi maalii kan jedhuufi gabaabaatti irreessi coqorsaa. Irreessi marga, irreessi lafa, irreessi jiidhaa, abaaboo Oromoon qabatee ittiin waaqa isaa kadhatudha. Kanaan irreessa yoo jennu irreeffannaan maalii isa jettanii isin hubachuudhaaf irreeffannaan egaa iddoo waa'ee irreessaa hubanne irreeffannaan Oromoon marga jiidhaa, daraaraa, awwaaqa uume, mallattoo nagaa waan ta'e kana qabachuudhaan galata waaqaaf inni kennu irreessa jenneeti waamna. Egaa walumaa galatti irreessi waaqa kadhachuu jiidha qabatanii waaqa kadhachuu malee wanta kan biraa akka hin taaneefi hubannoo koo irratti kan irratti akka kanatti hubadhe galata inni kennus maal inni Oromoon yoo jennee ilaalle marga kanadha, jiidha kanadha, abaaboo kanadha. Barreen gaddaa barachaa nus Oromoon asirratti walitti dhufne arginee jirra. Wanni nuyi goone yoo jiraate wanni biraa tokko illee hin jiru. Daraaraa waaqa uume bareedaa namuu ijuu hawwatu jiidha waaqa uume lata marga coqorsa sana qabanneeti waaqa ittiin galteeffanna. Walumaa galatti seerri kun wanti kun irreessa jenneeti waamna. Edda kana jennee booddee yoomii keessatti irreeffataa kan jedhu kanallee ammas irra deebi'eetan obbo Gammachuu kan isaan kaasanii dubbata. Irreessa Oromoon al lama irreeffata. Obbo Gammachuun amma lafa kaane inni gurguddaan irreessa arfaasaa fi irreessa birraa irreeffata Oromoon. Irreessi arfaasaa tulluu irratti yoo ta'u irreessi birraa immoo madda irratti. Maaliif laata? Maaliif irreessi arfaasaa tabba irratti ta'e? Maaliif immoo ammas irreessi arfaasaa immoo madda irratti ta'e? Kanas walii hubanna mataatti tokko. Waaqayyo